Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu isiniin jennaa har'a kan nuti argamnu hospitaala Yooyyaa magaalaa Adaamaatti argamutti hospitaala kanatti immoo keessumaa artii fi ogummaa isaatiin kan beektan yeroodhaaf egaa dhukkubsatee sireerra ciisaa kan jiru artistii Kadir Ahmad isa wajjin maalirra akka inni jiru simbiraan gahuudhaa fi Kadiroo mee maal keessa jirta? Haalli fayyaa keetii mee waan daawwattoota keenya ittiin maal keessa jirta? Nagaan ture duraan yaa baatii 9 dura narbii erga jalqabee guyyaa 20 baay'ee na dhukkume. Sana booda riifar ta'ee Finfinnee dhaqee achittis hamma ta'e natti fure achi deebi'ee dhufee manatti dawaa marfeedhaan ture kiniiniitti jijjiiranii manatti galee amma ta'e tokko yaa madaa narra jira. Madaa sana immoo manatti akkanaa miicanu godhanii manatti miicamaa ture madichi boodarra infekshinii godhate. Madaan kun maali? Isuma madee nervii kana madeessimu? Hai, madaan ani dhukkubsadhee guyyaa 20tti madaa'e. Lilmootu akka na madeesse. Lilmoon qaama xaxxaaxessa ture lilmochi. Yeroo xaxxaaxessu immoo achumaan madaa bakka dafee madaa 4 wayii ture. Sana booda madichisi bakka isa na yaalaa turanii Finfinneetti sana booda mana dhufne akka infekshiniidhaaf saaxilame. Warri na dhiqaa turan sirriitti nu banne yeroo sana. Xaxarii godhateera keessaan naan jedhanii naani achumaan bakka gudii ta'ee jedhee manaa bahee Yooyyaa dhufe. Yooyyaa dhufee madaan lama wayii waan fayyee fakkaata ture. Gaafa bananii ilaalanu hin fayyine keessi malaadha. Tiishuu du'eedha. Amma kana keessa utuma dhiqamu maaltu mal jedhamu lakkaas qaama keessa faca'eera infekshiniitti. Amma eessatti bakka to'annoodhaan adda ta'e. Baay'ee sumatuma jara rakkisaarra bakka madichi baay'ee gurguddaadha. Afaan banee jira. Buuphaa tokkoon gasha afaansaa. Narbii kana duraan qabda sirra tureera hagami yeroo nati irratti beekte kuwa narbii kana? Akkam? Jechuun kuwa narbii kana qabaachuu kanatti beekte dhiyeenya moo sirra tureera jechuukooti narbii? Angaafa mana dhukkubuun barayaan. Hagam guuteera jechuukooti suma? Baatii 9. Baatii 9. Baatii 9 jala bultii irreechaa sagantaa jala bultii irreechaa hojjechuudha. Galgala gaafan bahu miilli na harkifame. Duraan garuu miilli koo bishaan faa gaafa itti bu'u na guba ture. Dugdi koo faarroomma ture. Boodarra bakka hojiiwwan qabu hojjedheen dhaqee mana yaalamedhee yaalama jedheen noo jedhee garuu galgala gaafan bahu miilli na harkifame miilli bitaa rifadhe bakka hin harkifame akkas. Ammas xiqqoo nan tarkaanfadhee ulee takka jirte akka geexitti kanan qabadhu ishee akka sirkisee gaafan 2 tarkaanfadhu kunis immoo na dideem nan kufee bakka. Sana booda jimaata galgala ture miti sanbata mana yaalaa Musee Jeneraal Hospitaalii dhaqee tubbuun fincaanii cufamee ture. Isuma akkas godhasas? Bakka achumaa waan hunda baballeesse. Dhukkubbii isaa moo sitti mun danda'u. Sana booda kaatitarii
naa godhanii argine irra dhiisi. Naa godhanii isaaniin fincaanaara amma immoo nagaa amma yaalamee amma Finfinneedhaa as seenee nagaan ture. Baatii 3 keessa madaan 3 wayii fayye. Hin fayye guutummaa guututti. Infekshiniin qaama koo keessa jira waan ta'eef immoo bitaaf mirgaaf immoo madaan gurguddaan bahe. Gurguddaa. Inni immoo amma haga lafee qaqqabeera. Narviidhuma kanatu akkas godhaa amaluma isaatii maal siin jedhan? Narviin amma narvii dhiisnee bar. Narvii miti. Narvii dawaatu akkas godhe dawaan qaama xaxxaateessa dawaan fudhadhe qaama xaxxaateessa ture. Xaxxaatee madaa sana booda bakka kan kun narviin bakka yaala narviillee maalillee dhiisee amma narvii miti. Amma maalidha ogeeyyonni yaalaa kan siin jedhan haalli amma keessa jirtoo tarii warri televizyiinii kanaallee si daawwatan Kadir maal keessa jira kan jedhan maal siin jedhanii haala kamiin jirtu? Anammaa ilaa baatii 2 dura asis baatii 2 guyyoota muraasaaf ciisaan ture. Rufii baay'ee gaarii naa godhanii nagaan ture. Hojii kiyyallee bakka gulaalaan ture. Ciifteetuma gulaaltaa? Ciiseetuma. Al tokko fiilmii ilaalaa. Al tokko hojii kiyyan gulaala. Amma dadhabee sallee. Dadhabee kunoo baatii 2 dadhabee. Dadhabee gargaarsi naa godhamaa turellee baay'ee ijoolleen naasa'u uummanni amma danda'u naa gargaaru. Haalli amma jechuun itti fufiinsaan qoricha kan narbii kanaa ka qoricha itti fudhattu mataa isaallee amma dhiibbaa biraa yookaan gareen teekniikii jijjiirame inni si madeesse. Kan narbii dhaabbateera. Amma kan si madeesse kanadha jechuudha. Sanaaf dawaa fudhataa jirta. Isaaf kan si madeesse kanadha. Madaadhaaf immoo dawaan fudhadhu lakkoofsa hin qabu. Dawaa sana tuyyi bakka dawaa sana bitachuun isatu natti ulfaate. Yeroonas ciisaa turetti fa'a. Qaaliidha gatiinsaa. Yeroonas ciisaa turetti fa'a kanaan hin fudhaa. Guyyaatti qarshii 4,000 hin baasa. Guyyaatti? Qarshii 4,000 hin baasa guyyaatti. Dawaan kan narbii dhaabbateera marsaadhaan ture. Dhaabbateera bilbilaaniif. Fiiziyooteraappii na ajajee ture. Amma madaan sitti furee fiiziyooteraappii hojjedhuutti kottuu naan jedhe Piroofeesar Guutaa jedhama. Amma yaalii garagaraa amma direesingii amma sa'aatii kana hunda isin dhaabanii hojjechaa turanii isaaf nan kaffalchiisanuu yooyyaan nan kaffalchiisan sarviisii. Deeggarsa sii godhan jechuudha. Jaratu bakka jaruma harkan jira. Malee sila humna keetii waan gaafa nama bakka gaafan xiqqoo akkas xiqqoo si gaafa na dhukkube fiigaan dhufa laaboraatoorii maal waan naa biroo godhanii dawaa na ajaju bakka wanta hin kaffaluun jiru bahee dawaa itti bitachuu qofa. Akkuma mana kootiin dhufee seenee ba'a rabbiin jazaa jaraa kaffalu. Rabbiin kaffaluuf narsoonni hunduu naa dhiphatu. Doktoroonni hunduu jaruma kan jira
jara harkan jira. Warri kanaan dura natti dhiyaatan marti narraa fagaataniiru. Kophaan jira garuu jarri kun rabbiin jazaa jaraa kafalu. Egaa haalli amma keessa jirtu jechuun namni yeroo dhukkubsatu yeroo maal ta'u nama isa barbaachisaa maallaqa isa barbaachisaa waan garaagaraa barbaachisaa garuu maal akkamimee deeggarsi gama hawaasa keenyaatiin jiru gama yookiin immoo warra ogummaa wajjin illee hojjetaa turte ogummaa sana keessattuu gama artistootaatiin haa ta'u walumayyuu gaggaafachuun maaltu jira? Sana naasa'u jedhee haasa'u sila nani naasa'u jedhe kana hin jiranu baatii 9 guutu kun nama saalfachiise baay'ee gaafa du'e dhufu gaafa tundu'e makiinaa jaraatiin fiigaa dhufu raayidii walii yaabbanni ranfataniiru. Atau ummata bal'aa of duubaa qabdaa lammaffaan immoo ummata kanaaf hojjetaa turte aartiin kan ummataati ummata sanaafi tarii fayyaan kee bakka itti deebi'ee ogummaa ati jaalattuu fi uummanni kee itti jaalataniif illee deebitee akka nutti abdii guddaa qabnaa maal dabarsitaaf hawaasa keenya bal'aatiif? Uummanni waan si dhibu baay'een amma kanumti na beekanii hin dhageenye faat turani. Tuma wal beeknu jechuudha. Keessattuu amma Finfinnee kilabii su'aan nan hojjedha. Dhageenya ture dheengadda tiktookitti bahee naasa'e. Bakka sana booda asiyyuu kan dhufan jiru. Amma hawaasni keenyas warri na beekanu jijjiru. Warri onnee gaarii qabanis jiru. Tarii immoo kan hin dhageenye jiru waan ta'eef ilaa gargaarsa uummataa na barbaachisa. Amma dandeessan na gargaaraa du'aayiidhaan salootiidhaan du'aayiidhaan umartuu waaqa harka jira waan ta'eef du'aayis na gargaaraa. Dadhabee cimaan tureen homaa kunoo baatii 2 kanan akkas ta'e malee sanaan dura asirraa ofiifan bu'aa ofiifan sirriirra ba'a. Amma hin dandeessu ofii kee? Hin danda'u. Isaan kan nattamaate amma immoo opereeshinii na godhu. Kan madaa sanaati muka biraa? Kaatitarii na gashuufi kaatitarii biraa. Innis immoo cimaa wayii natti fakkaata. Rabbiin na gargaaru. Rabbi jira? Rabbi jira. Fayyinni kan namni akka wal bira dhaabatu haa ta'u Rabbi biraa fayyinni. Egaa fuulduraaf immoo deebitee waltajjii jaalatu sanatti akka deebitu abdii guddaa qabna. Abdii guddaa qabna. Namoonni baay'een kan hin dhageenye sakkuutu jettee namni waluma quba qabaa wal beeka garuu haala kanaan kana keessa jira jedhee kan hin hubanne jiraachuu danda'a namni. Namni immoo namni waliif daawaadhaaf waan ta'eef kanaaf qabbana siifaa buusu deebine si gaafanna. Bakka fayyaa keetti deebitannee abdii guddaa qabna. Maamiti ammas. Galatoomaa. Argamne keessumaa artistii Kadir waan inni keessa jiru egaa simbiraan geenyerra artistii Kadir yeroo ammaa dhukkubsatee sireetti kan inni galee jiru egaa dhukkubbiin
isaa maal akka ta'es maal keessa akka jirus egaa isarraayyuu dhageessaniittu. Egaa aartiin uummataa fi uummanni kun immoo aartiidhaa fi kanaaf waan keessa jiru wal quba qabaachuun akkasuma immoo nama yeroo fayyummaa qabu uummata kanaaf aarsaa ta'etti hojjete kana bira dhaabachuun egaa barbaachisaadha wal quba haa qabaannu jenna. Artisti Qadiriin kanneen deeggaruu akkasuma immoo gaafachuullee barbaadan karaa lakkoofsa baankii nuti keenyu kanaan jechuudha bira dhaabbachuu cinaa dhaabbachuu sii jirra jechuu dandeessu. Kadiroo rabbi jiraa qabbana siifaa buusu fayyaa ta'ii. Galatooma ulfaadhaa.